أنا مسلمة ما تنكي يا مسلمة متي قافا ايوه ما تنكي يا بنات قالي biyya lafaarraa gamuun jiraannu miti gaafa biyya lafaarraa godaannu irreen hin beeknu. Gaafan du'ee jedhe silaa isaan musliima miti musliimni takka hin jiru yoo bataskaana sanitti nageechanii qeessi sanarraa iyyisiisanii musliimatti deemuu nan danda'a. du'aa ka'uun jiramu hin jiru. Ani beeku isa kanatti. In amantu isa kanatti. In argine fakkaata. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أبدي ما تسبق قلنا Eenyu du'aa kaastee eenyuun du'aa kaastee beektu. فياجر تا كريستانا مو مسلماتي Arreeffiseen dubbadhu naan hin jenne Kiristaan. اوكي بنتي دامو ادفنتستي دامو جوفا ويتنسي دامو اتادسو دامو تواحيدو دامو اورتو وانا دمال جنانسا بروتستانتي دامو مالي دا كنين كيسا Mi'aan gaafii wayii sin gaafachuun ola seene. ati mali dare mala amanti gafachu amanti kan kemachu si salfachiisamo Ani beente Wadhu. maafatti salfadhe. Haala salfadhe. bentera Gaafii gaafachuu barbaaden waan na dhibe wayii. okay aye bente da gafadho aye bente tama Tolee galatoomaan isiniin jedha. Gaafii ani isin gaafadhu deemata keessatti waan fuulaa hin deemnee fi hin humna fi jedhamee turame. Dhugumaa maal jetteme keessatti sagaleen kan kee ukaamamaadha singitan astagfirullah jaalan jaalan tajetu dubbadhu hafuura hama qabee ijoollee afaan jirta amma dubbadhu mee Tolee, gaafiin ani isin gaafadhu kana dura jannata keessatti hin heerumnas, hin fuunas, hin uumnas, farsoo dhuguun hin jira. Wanti hundumtuu, wanti addunyaa kanarra jiru hundumtuu achis hin jira jettanii turtanii. Kanaaf lakki akkas hin jenne ebbo eessaa fiddeetti deddeebalte akka kana yoo akkas ta'e anis isinitti makamee jannata sana galee achitti heerumuu fedha. hin jenne jalqaba jechicha sirreeffadhu hin uumnas maal akkamitti namni uumatu Lakki jettanii achi keessatti farsoo dhuguun hin jira. Achi keessatti laa farsoodhaa miti daadhii dhugan daadhii dhugan malee daadhii dhugan daadhii wayiniiti ka dhugan xajji xajjiidha kan dhuganii siin jedha yaa mucaa xajjii wayiniidha Lakki sagalee keessan nagayeen ture ani farsoo dhuguun hin jira. Achi keessa daa'imni xinnoonis sagalee kiyya sanas fidi Allah sagalee kiyya sanas fidi sagalee kiyya fidi siin jechuu jira jechuun bilbila tokko bittee farqaa qaba garuu onlaayinii irra deemaa jira waan maal sun rakkina kan keeti rakkina kiyyaalee maal aanatu sii bita barbaade malee isiniin akkara qaame hin jenne siin jechuu jira ati adda baafachuu barbaadan an jetta sagalee kiyya san fidi Allah sagalee kiyya san barbaade sagalee keessan nagayeen ture kaammoo viidiyoon iyyuu hin jira sagalee san fidi siin jechuu jira ani gabaabsi kunoo na jala gortaniitu ilaaluu dandeessu isa dhugaan isinitti himaa jira. maal naa fidi siin jechuu jira isa dhugaa maal natti himta isaa wani dhugaa wani natti himtu maaltu jira No, dhiyoo kana jettanii turtanii achi keessatti wanti hundumtuu nu eegaa wal fuuchuunis hin jira wal fuuna jettanii turtanii. waan jedhe osoo sitti mo'ata ammoo jettee jechuu jirta akkasiin wal in uumnaa kan jedhu takka hin dubbanne lama wal fuudhuun ni jira Keessanii dhagaye kaan. meena dhageeffadhu takka wal fuudhuun ni jira ni jira alhamdulillah rabbil alamin jannanni muslimaadha jannata bashannanaati malee ibidda jahannamiidhaa miti tabaam
قرآن كيسة ربي سبحانه وتعالى جنة نهمة جنة كنانيت جنة النعيم جنة النعيم جنة كنانيت ككيسة كنانيتود مالي مرهي دا تيسو دامي دا كاما كريستاني مكانا منهي دا كلنتو تاني دامي تاك لما فادا لغاتين جرا لغاتين جرا لغاتي ربي سبحانه وتعالى قرآن كيسة دبات لغاتي أفور غسا أفور جيشورا بشاني آنني دايما إيغساني تجي ويني كنجرا مكانا تمام تجي ويني غافو مثلا أما دبات كاتجتو سن وسو أما وان ان دبات سن في دي غافو مثلا انتلاتي سن كات قرأ اتماتين توري فرشو كجرو سري دامي تيري تمام فرشو كجرو يو أكاد سا نرجفدو وبزيكو أيوة فرشو كجرو سري دامي تيري مچايو سن اتماتين توري تجي أفان إنجليفار داكي أفان أمارفار داكي تجي جرام أفان أورومو تنمو أدان بافهم سوا سنف جتشا ورّي من قرآن هيكن تكو سيدا جتشا كيسا فيدا ما جتشا كيسا تكو سيهنكين نجرا جدي مجايو تيميتين توري تمام غافو مسنا كنا جدي دوبچاتين توري أدامو في الدين فرشون جرا إنما إنو منا يتاني إيسا في الدين أمنا إنو منا إيسا تجرين مين أمنا إيسا تجري جتشا كسيرا إيسا تجري وإدتك يا ست فوتاني أكملتي أبدوري توكو أكملتي لا سمو كان كيتي باسين ياغو بازيكو إلا وانا نجيبو ياغو بازيكو سمو كان كيتي وانا ما تدبل إلا وانين بيغني نبرسيسا أما فكينا فاتك سوتي والفوتون إن ندان دا أما تنجرتو إيش يدو فوتاني ومون دندسن مو أكمل والفودون دندما متأمس يا متأجوتين يا متأجوتين ميوان سينجدين أنا ما مواسين الرابرة واسين الرابرة ميواسي غودا مي سغالي نافدي ميات سغالي كي يسان فيدي مي إنو بتاسرت إيش من جلا غوراتي إلى دندسو فيديو مال سي وجلا غوريتين إلى على ساعتي أتفيدي تدب ندقي فتشي مالي أنا سلكي تكتين كبرت ما سرك إنك يامتي كا سلكي تككبات لما كبات سرك كوكان كيدي مالي ركوك يامتي تكا ندقي فتشو تنجرتو تكا ندقي فتشو تنجرتو تكا ندقي فتشو تنجرتو تكا مو ندقي سيسو تنجرتو سرك كوكان كيدي مالي ركوك يامتي أنا إسنين أجا أما مي ورث أيه ندقي فتو مي سيفي بسابريتي نافي ندقي فتو الدمو فوتاني أكملت إلمون أبامتي يا مجايو نانا يا مجايو أكمل ترباني ندقي فتمو ندقي سيفتلمان كان كيسا في الأدوان توكو نو سنين أجا أسا طيب ندقي فتو يلا ندقي فتو تكا ندقي سيسي فيديتي تكا ندقي سيسي فيديتي تكا مو ندقي فتو وان أما الزراكو أما كونو ستي مال تمام والفودون انجرامتي غنا والفودون نيمتي هاتي والرأس تكبدا هذا والرأس تكبدو كان وجين سنتا والتسيتي والإلالات الأولتامي أكا كريستاني جلو كريستانا بايزاوية سمالو كريستانا بيرا جنني ونجد أمنجرتو بيك جنة مونجد أمو كريستانا بيرا انجر إبدا جهنم يوتاتي ملي تمام أما على كل حال هذا والرأ وجيني جراتان بريتشني جراتان هاتي والرأ يونجراني جنني ما في جنة ذاتي جنة نما مالي في جنة جرمتي نبيرتي جنة يجون إدو بقناتي إدو كانانيتي ملي إدو تيسي أكا أورنغورا مكرة تيسي أكا أورنغو مكرة تيسي وكان أصولي مكرة تيسي جرات الأولتو لا تيمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أكمل نمني جنتك بجري كذا كوتو تي منويدا سنتك كيسة تيسي تجلسي إنفوتو نيرم تنيا تندقدو تي إندبتو ناسفتو جلسي تمن تيسي أصولي داتي كل أكمل جتشاول تنمني مانجري جنتك كان نما يا ماسا من نقامي يا مجا جنن من كريستانا بيرجرتو جنتها ونجرمتو كريستانا بيرنجرتو أكمل تقول كل جرات النمني قويا قوتو لذا مال أورنغو دمو بوم جرات الأول كانانيدا ربين أسرت تعبي أسرت سجراتي سي دركام أسرت كاي كان يورا واتت إنجتة إدو كاناني سيكو بيسي سيقلتي إدو كانانيدا سيكو بيسي ربين سبحانه وتعالى بكساني تأكد بشننتو أكد راها أرغتو أكد جرين يغاري جرات أكد وانياتو أكد وارغدو دبلت أنا ما سموان أسرت ستر أوه مكانين فكينيا فما تجين رجون أسرت أما نبرت مسلمتو دبرت أوه ما تجي
hojjetame dhuguun jechuudha. Laakiin Rabbiin subhaanahu wa ta'ala jannata keessatti kan nama macheessine, kan mataa nama dhukkubsine, kan namni mi'aa isaatiif jecha dhugu qopheessee jira jedhee dubbatee jira. Achi ol seenaniitiin jannata keessatti akka kiristaanii jedhu kana akka orungoodhaa teessee bum 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 qulqulluu quddus quddus yoo kuni wannaadha kuni simbirree wayii taata jechuudha malee yookaan jahannam keessa yoo taate malee kuni jannataadhaa miti. Kuni jannataadhaa miti. Akka hundattuu haadha warraa wajjin ni jiraanna jannata keessatti. Bareechinee jiraanna alhamdulillahi rabbil aalamiin. Qaame ilaa isin nama qalbii qabu nama arrabaan deemuu miti. Gaafi namni isin gaafachuu seene deebi'ee foon keenya yoo fakkeenyaaf foon keenya yoo lafatta ta'a guyyaa keenya bichi yoo kan gaara deemu akkamitti maaliniin wal fuutu ishii wal argitanii achi gubbaarra maaliniin akkamitti foon lafatta fayyaa mucayyootiin fakkeenyaaf foon kun waan foon akkamitti lafatta fa naga qabdaan biyya keessa miti foon lafatti dhafu kun barsiisa kun barsiisa barataa adha malee foon lafatti dhafu hin jiru dhageeffadhu sirriitti. Yesuus Kiristoos foonii fi na dhageeffadhu kaame na dhageeffadhu mee asitti hima. Nuti muslimtoonni foon keenya lafatti hafaa walaa fuudha tolbaa minammineeshii kanan beeku kanaa miti kan bira jiru. Foon keenya hin du'a biyyatti jijjiirama kan nyaatamillee kan bineensa nyaatamillee nyaatama erga sani Rabbiin guyyaa qiyaamaa nu kaasaa. Du'aa ka'u jechuun isuma kan. Yoo ati du'aan kaane yoo qaamni kan kee du'aan kaane maaltu du'aa ka guyyaa du'aa ka'u maa jedhamee dubbatame macaafa keessatti maaltu du'aa ka'a yoo foon hin kaane. Mee naaf himi mee guyyaa du'aa ka'utti jedhee yeroo Yesuus dubbatu maaltu du'aa ka'a. Wanni du'aa ka'u maalidha? Lubbuudha moo foontu du'aa ka'a yaa mucaa? Amma foon keessanis lubbuun keessanis qaama. Lubbuun keessanis foon keessanis in ka'a jechuudha akkaataa itti dubbachaa jirtanitti. Foon keenya ni ka'a lubbuu keenya walitti deebi'a. Amma kana yeroo duunu lubbuu fi foon keenya addaan ba'a. San booda ni duunu. Guyyaa qiyaamaa yookaan guyyaa kaafamaatti ammoo guyyaa du'aa ka'uudhaa jedhama. Guyyaa du'aa ka'uudhaa jedhama. Foon keenyallee ni deebi'a. Lubbuun keenya walitti deebi'ee jiraataa taaneetiin kaafamna jechuudha. Borguyyaa qiyaamaa Rabbiin nu gaafachuudhaaf deema. Ustaaz iddoo kanatti ishi duraanoon fakkeenyaaf duraan nu gatan miti duraan nu gatan biyyee taane akkamitti isa biyyee taane sana akkamitti walitti deebi'uu dandeenya. Kanan Allahu akbar. Ati maal godhu amantaan qaba jettee olii gad deemtaree yoo du'aa ka'utti namanne taate. Yahuudota maal garaagarummaa qabdaati. Qaame akkasii miti. Me koy yeroo takka qaamee osoo biran gahin atummaan maal godhu kiristaan ofiin jetta erga du'aa ka'utti namanne taate. No kan musliimaa keessa nan noon jedhin fakkeenyaaf amma fakkeenya maatos boqonnaa na dhageeffadhu. Macaafa keessatti maatos boqonnaa 19 irratti warra saduuqotaatu warra du'aa ka'utti namannee jedhama. Saduuqota Yahuudota jechuudha. Yahuudota warra kafara warra Yesuus hin mormanidha. Warri du'aan ka'uun hin jiru jedhanii dubbachaa turan. Akka ati jette kanatti aman. Tayyib du'aa ka'uun jiramu hin jiru. Mee gabaabsime. Du'aa ka'uun jiramu hin jiru. Namni du'ee du'aa ka'uun hin jiru. Ani nama nusa kanatti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من البنت والبنتيين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من اليهود الكافرين بالقيامة مال يا مجانا مال قدوات يسوس يردو بيتر إيه قدوا أكون تنام النتات يهودا دا ملياتي يهودا دا ورا صدوقو تات ملياتي ورا يسوس التمانيمي كريستانا يومي تاتي إلا مي غافي دعا أكون تنام نانجت تيسا مي أبدي نابني مي بكتاك نابني يو كان ابن نابني يومي أعوذ بالله من الشيطان لا والله زيد بجو تنجران أمانتين كان كوالي بالدجال نمسي سينسو سمالي أكاد يبقى من السر دامت يا مجا كينيا أتشكو بارت والفوتشو وكان الجون ديمو لك والفوتشو براوسون جهيني دعا كون جرا منجرو سينجد مالي ورا مسلمات كان كينيا ولي أد أكي سينجد يعني ها أدتوا ها تاوديسو دعا كون جرا منجرو أنا بيك سكنت. إن أمنتوا سكنت؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أبدي ما تسبق لنا. إيه ندو أكاس. أوي إيه ندو أكاس تبي بيك مثل
Eenyu du'aa kaastan kana dura. Maal nuti du'aa gaafna guyyaa du'aa ka'uudhaa jedhee Yesuus dubbateetiin jira. Isa immoo Waaqayyotu beeka kanaa miti. Namni du'e. Ma Waaqayyo beeka maal inni guyyaa du'aa ka'utti jedha Yesuus guyyaa du'aa ka'utti jedha bakka waa'ee jannataadhaa waa'ee wannaa san guyyaa du'aa ka'utti hin fuudhan hin heeruman ka jedhu san bane abdii. Anamma keessanii noo sin gaafadhe maaltu keenya bira sin geesse qo'ame. Maal kan keetti namantu ati Yahudaadha malee kiristaanaadha miti ati Yahudaa warra Yesuusin ajjeesuudhaaf deeme sanii. Warra santu du'aa ka'uun hin jiru jedheetiin amana malee Yesuus du'aa ka'uun ni jira jedheetiin amana. Ati Yesuusitti amanteetiin hin jirtu du'aa ka'uun hin jiru naan jechuu jirta bar. Kunoo gatiin pheenxeedha kana yoo kunoo wallaaltota jala deemtan akkanatti amantii dhabdanii ibidda jahannam seentan. Noo wallaaltota miti beektota bira deemaniiti. Beekan kiristaanaadha ka akkana jedhe si barsiise sun ibidda jahannami si oofe malee dhageeffadhu kunoo jedha. Maal jedha? Arraba dhiisa. Inni namaa caala. Sirriitti dhageeffadhu ila waan jedhu. Of duuba abdii bakka gaafii jaraatitti wanna jedhime. Gaafii jara of duuba siise. Tokko ammalee of duuba siise. Maal jedha? Lakkoofsa tokko qofa. Lakkoofsi 27 irraa. Kana booddee warra saduuqotaa keessaa jarreen tokko warri du'aa ka'uun hin jiru jedhan. Allahu akbar. Warra eenyuti warri du'aa ka'uun hin jiru jedhan kun yaa jamaa. Warra saduuqotaa. Amma intalli tun saduuqota malee isin Yesuus warra Yesuusin hordofeedhaa mitidha. Warra saduuqotaa. Warri saduuqotaa warra du'aa ka'uun hin jiru jedhan. Yesuusin gaafii gaafachuuf dhufanii jedhan. Ilaamee arrabaan hin deebina. Arrabaan hin deebina. Arrabaan hin barsiiftanii beektu. Ani yoom si arrabsi yaa goobat macaafa sitti mujjira macaafatu saduuqota siin jedhe. Ishaan immoo gaafii tokko. Maal gaafii gaafatta saduuqota taatee jirta ati gaafii maal gaafatta ati saduuqota moo saduuqota miti amma anaaf gaafii dhamma bakki kun. Isa haa ta'u. Haa ta'u isa waami gaafii wayii isin gaafadha. Okay ati saduuqota moo saduuqota miti. Miti. Maal kunoo warra saduuqotaatu warri du'aa ka'uun hin jiru jedhan jedha. Jaratu akkas jedha. Haa jedhu isa. Haa jedhu maal inni re'aan saduuqota jedhi kaa. Injedhu maaliifin gaafiin ani si gaafadhe dhiiftat isa wangeela. An saduuqotaa jedhi kunoo macaafa kan keetu jedha macaafa kan kee. Injedhu wanti injedhu. Du'aa ka'uun jira moo hin jiru jara mormi yookaan du'aa ka'uun jira moo hin jiru. Indubbadhus yoo gaafii tokko Indubbattu akkam si goona ree maal kiniinii giddiin afaan si kenna moosa. Maaf hin dubbanne warri du'aa ka'uun hin jiru jedhu warra saduuqotaati jedha du'aa ka'uun jira moo hin jiru gabaabsi. Dubbachuun barbaadu amma irra deebi'e. Maaf hin dubbanne du'aa ka'uun jira moo hin jiru hin jira jedhi yoo kiristaana ta'uu barbaade hin jiru jedhi. No kiristaanas ta'u musliimas ta'u anatu jiraadha. Jira jedhi ka macaafa keessa hin jiru jedhi yalla du'aa ka'uun hin jiru jedhi mee. Namni gaafii sin gaafate gaafii sana siraatan deebisuutu caalamoo arrabaan nama xiqqeessutu isiniif caala. Injedhu yoom si arrabse ani saduuqota ka jedhu saduuqota jechuun arraba moosa. No waan biraa sagalee waraabadhaa. Ma saduuqota kun macaafa kan keetu siin saduuqota jedhe warri du'aa ka'uun hin jiru jedhan jedhe. Saduuqota akkana jedhan jedhe ati saduuqota keessa jirta warra Yesuusin ajjeesuudhaaf deemu. Maal keessanis wanta baay'eetu jira isa osoo barbaanne gadi guruu dandeenya. Osoo barbaadde gadi guruu dandeessa ayyaa. Ati akka hundatti saduuqota moo saduuqota miti waliin. Ilaala. Ani mee isin tuquun hin barbaanne isin tun tuqaa jira. Gaafiin isin gaafadhe dhiistanii isa kan biraa irratti ceetan. Isinii gale. Ani yoom cee yaa mucaa namaa nuti du'aa ka'utti amannaa siin jedhe ani. An gabaabsee du'aa ka'utti amannaa. Qaamni keenya du'aa ka'a. Wanni biraati miti kan du'aa ka'u. Nuti du'aa ka'utti amannaa siin jedhe. Ati amantaa siin jennaan ani nama nunaan jette. Eenyutu du'aa siin kaasa? Muhammad moo Adlaa keessanii moo Rabbii keessanii eenyu du'aa siin kaasa? Allah subhanahu wa ta'ala du'aa nu kaasa. Maal kana si deebiseen kana yoo si gaafatamaa jechaa oolta yaa mucaa. Atamma akka hundattuu mee yaa jaalan du'aa kaatamu du'aan kaatu. Nama gabaabsi. Du'aa sin kaasu ishii du'aa iyyuu sin kaasu fakkeenyaaf nama hunda keessan du'aa kaasu. Yaa mucaa namaa yaa intala namaa yaa intala Adam. Ati du'aa kaatamu hin gaadu du'aa ka'utti amantamuun amantu gabaabsi.
أنا ما مرة نديم سنة كم عند أجينا بيسا دعاء كوت أمن تسينجري أنا نديم برباد سجليوان برا ورابط أصل كيف أوكي فتاة نديم برباد لكي سكالي ورابي سداتي ما إيش نام تكوسي ورابو نام تكوسي ورابو أنا ورابني ورابان ما نانا تمونا صبي مالن سبدي سينجر ساعات أتبا أكا كريستانا توكوتي أتي دعاء كوت أمن تو جبابس أنا بچum baru akan isa min dadhabina ustaz dhuga an dadhabu tinjiru bar wanya tujira ila kuno bismillah ana yun hadin kayabsira mal dadhabu tinjiru ti du'a ko taman taman tu sinjede ani dubbachuu barbaadu akkanumani akkamitin dubbanne ati macaafa keessatti yesus du'a ka unni jira jedheeti namana yesus du'a ni kana jedha ammas ni dugdani jedha yesus wajjin dugnaa jedha kuno teenyee daadhii wajjin dugnaa jedha guyyaa qiyaamaa dhaggeeffadhu ani kan inni isin gaafadhe waa'ee keessanirraa isin immoo jettanii kan keenya irratti tarkaanfattan kanaaf hin dubbattettanii nan eeginaa ani maal sin deebine keenyesa maal ani du'aa ka'utti amannanuti qaamuma kanaan du'aa kaana rabbiin deebisee du'aa nu kaasaa jedhee si deebisee jira bar tayyib keenya erga si deebiseen booda eenyu sin kaasa jennaani rabbitu nu kaasa siin jedheetiin jira rabbitu nu kaasa siin jedhe tole amma akki siin jedhe kiyya geesseetiin jira ati mataa keeti du'aa ka'utti amantuu siin jechuu jira naan deebisne qaame qaayida irran tarkaanfatina maadu isin gaafachaan jira waan ta'eef kana naaf hin raawwanne achi keessatti edda wal fuutanii ilmoo hin godhattu moo hin godhattanudha kana naaf hima kanan barbaade irran tarkaanfatina booda na gaafadhu sun akka fedha namtichaati sun namticha kan namticha achi keessa jiraatu jannata keessa jiraatu eenyuun ka jannata seenu kaa si fakkeenyaaf siidha moo ni nama biraati moo eenyudha kan achi keessa seenu achi keessatti warra jannata seenu kaa maal warra jannata seenu muslimtoota seentanii istanii dhumaayyuun beektan jechuudha amma fakkeenyaaf maal amma si wajjin jannata keessa jira saani bar lafarra jira maal taate naga qabda kanaafuu boodumaafuu yoo dhakaaree yoo dhakaa ubtiidha waan maarri galaanaami waan fuulduraati ani jannata seenu dhiisiti amma Itoophiyaa boruun galaba Itoophiyaa biyya kiyyattuun hin deebi'amu hin deebi'u waddaan hin beeku waan fuulduraa nuti muslimtoonni akka rabbiitti dubbannu gadiraamne kana dhiisimee waan taphatabaa kana waan bu'aa hin qabne kan akkasiin jedhe kanan beektan akka fayyaari sanaa seeni akkasiin jedhe akkamitti namni tokko asittis fuudhee ilmaan horatee olis bahee dubartii fuudhee fakkeenyaaf achi dhaqa kan du'e jannata galuu yookaan immoo fakkeenyaaf warra kiristaanotaa mirga baasaa fakkeenyaaf galuu garuu kuni laakiin nuti mirga abbaatii fi mirga haadhaatii mirga ilmaadhaan jiraannu yaa gobajiiko nuti kana nutti na seena kana waan taphataa dhiisme yeroo takka haadha warraa keessan bira raftu jechuudha innaa sana kuni bakka ijjuudhuma ol ba'u jechuudha faaree maal haadha manaa wajjin ciisuun yoo mirraa ijjuu ta'e yaa mucaa akkasumatti fudhatama haadha manaa wajjin ciisuun ijjuu jedhama isaa bashannanuu jedhama malee maal qabdi mataa gubbaarratti hin jedhamu maal rabbi irraa fagoo jirra amma rabbiin keessan kun waan xiqqoo wayiiti amma rabbiin si keessa jiramu hin jiru akka macaa akka amantii keetti waaqayyo qo'ameen jedhin qo'amee jechaa olti kun jettiin waaqayyo si keessa jiramu hin jiru amma kana anna keessa jira okay osoo si keessa jiru maaliif dhiira wajjin ciifte duuba insan fattu waaqayyoon eega salfachuu taate waaqayyo si keessa jira akka macaa keessanitti intalli maa qo'amee jedhaatiin olti kun tayye baati waaqayyo si keessa jiraati waaqayyo si keessa jira akkamittiin salfanne waaqa hankee
Akkamitti dhiira wajjin ciifte? Kuni uumama nama hundumaati. Kuni uumama nama hundumaati waan ta'eef. Maal jannata keessatti uumaa taana isaa jannata keessatti asitti uumama taane achitti uumaa taana? Maal garaagarummaa qaba jannata keessa yoo fuute min chigira allo? Isheen fuutu isheen dhalchitus jechuudha kaadai. Yoo dhalchine maaltu si dhibe? Maaltu si rakkise? Jannata keessatti yoo namni haadha warraati abbaa warraa wajjin jiraate maal rakkoo qaba? Ara baruun barbaade akkuma jabaadhaa bakka akkuma asirratti afur fuuchuun isiniif eeyyamamaa amma torbaatti amma afuritti miti achi keessatti soo kan afurii shanidhaa. La 500 yoo hafuunuti 500 kuma lamayyuu kuma 80 kuma 200 miliyoonaan walitti haa qabduuti maal si rakkise fakkeenya haadha warraa wajjin jiraachuuni haadha warraa kan kee wajjin jiraachuun maal rakkoo qaba bar wanni akkana jedhuuf yaa jamaa warri jala jirtan akka hubattaniif kiristaana biratti mul'ata Yohaannis boqonnaa 4 keessatti maal jedha isiniif fakkaate dubartiidhatti warra dubartitti makamuudhaan hin xuraa'inii jedha macaafni isaanii. Kiristaana biratti isin galtee dubartii kana bira ga'uun dubartiin akka najisaati. Ijoolleen shamarraallee najisa nuti najisa jedhanii waan qabataniif jecha dubartii bira ga'uun beekan najisummaa qaba jedhaniitu yaadan. Mataan isaanii kanaan barreessan. Rakkoon isa kana. Nu biratti yaa mucaa nama nu biratti dubartii wajjin ciisuun nu biratti najisummaadhaa miti. Ejjummaadhaa miti. Dubartii wajjin karaa rabbiin siif hin hayyamne yoo wajjin ciiste dhoowwamaadha malee na dhageeffadhu akka waan nama beekuun ta'iniiti. Amma yoo si bakka san naafiti siin jedhamu mubaalata akka harkaa qabanaan jedha. Nu rakkifte akka si wajjin rakkanne akka saa wannaa dhaleedha. Meera takka na dhageeffadhu. Takka na dhageeffadhu. Rakkoon isaaniidha isa kana. Lammaffaadha. Du'aa ka'uun jira moo hin jiru yaa mucattiitti nanaa jennaan lakki du'aa ka'uun hin jiru naan jette. Akkanama kanaa miti. Raawwattanii haasaa xumurtanii. Maal raawwadha si gaafachuu jira. Du'aa ka'uun jira moo hin jiru jedhee si gaafachuu jira. Hagammaadhaa waan kana murteessuudhaaf. Gaafii tokkoon qaba. Duubatti hin deebisinaa haasaa keenya duubatti hin deebisinaa. La sindiisu wallahi bakka tana sindiisu bakka tana bakki qulfiin bakki jabduun akkisiin jedhe du'aa ka'uun jira moo hin jiru gabaabsi. Isinis irra bukkaniitu isan isin gaafa dhiistanii irra bukkanii irra. Lakki hin dhiifne waan tokko hin dhiifne si jedha guutuu sasii deebisaatiin ture du'aa ka'uun jira moo hin jiru daf. No jannata keessatti wal fuudhu wal hortuu jennaani. wal fuudhu dhiisii kana si deebiseetiin jira du'aa ka'uun jira moo hin jiru akka kiristaanaatti ati amantamu namantu du'aa ka'utti. Ustaas amma daa'ila akkanuma. Amman jedhin ammaa fi boruun jedhin ammaa fi boruun jedhin ammaa fi boruun jedhin wal fuudhu du'aa ka'uun jira moo hin jiru guyyaa qiyaama. Ani hin beeku. Ati hin beektu maal godhu amantee deemtaree ati hin beektuuti. Maal amantee deemta du'aa ka'uun hin jiru erga jechuun beekneeti. Ani hin beeku sanuu afaan guuttatte maal godhu kiristaana jetteetiin deemta egaa hin beekne waan guddaa kana ga'u kan. Muslimni du'aa ka'utti yoo namanni musliman jedhamu ati du'aa ka'uun akkamitti osoo hin beektu ani hin beeku jetti sanuu afaan guuttatte yaajoo. Ufii garuu amantii qabdi ufii ammoo ani hin beeku a'uudhu billaahi min alphente. Maal yaa mucaan nama mul'ate naga qabdaati. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نمني وياك يا أمانتي نمني أكملتي درا أمانتي كبجي ديتي ديب. كوا من ديبي مال ديبي تاتو جريني كان كبد ديتي. نمني وياك يا أمانتي نمني وياك يا أماني جرا منجرو وياك دعاء كون نجرا منجرو جت شوم بيكني أنا أكملتي أمانتي تجري كبدي ديب نمتو أنا أماني جريدي. أوكي. Mee ijoolleen kiristaanaas keessa jirtan dubbadhaa maakii banadhaati dubbadhaati. Isinoo akkuma intalli tun jettu kana kaafamatti guyyaa du'aa ka'utti amantamuun amantan. Du'aa ka'uu kana jalaa balleessanii natti fakkaata ijoollee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسلمة عادي. Gaafii qabaane musliima.
Ani amma Musliima. Maatiin koo kiristaana. Yeroo takka eegi ayyee jara gaafadheetiin gaa. Jara gaafadheeti waan kana gad dhaabeetiin kaa yeroo takka naaf eegi. Okay. Singitan dubbadhu mee agasiif. Yookaan tiyyaa dubbadhu singitan du'aa ka'uun ni jira jettee amantamoo hin jiru jettee amantaati. Laaftas naa biraa gaafadha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada ijoollee qaataa wanna godhanii amantii keessaa fuudhanii gatanii jiran ijoollee ayyee mee nama biraa gaafadhatama. Tiyyaa jirta? Giifti jirta? Wayii jire. Du'aa ka'uun ni jira jettee amantamoo hin jiru jettee amanta. Dhareen jira hoo jechuun namni wanni jiraatu sanii fi duumaa ta'ee jannata san jiraatu fi miisa. Okay, ati du'aa ka'uun ni jira jettee amantaa jechuudha. Ajiib. Ayyee tolee kiristaanni biraa kun intalli kun intalli jirtu tuni lakki du'aa ka'uun hin jiru tiin kaanu jechuun jirti akkam goota. Nama direkti siinti amantu kan dhibeessa. Anu kiristaana ortodoksiidha garuu hin jiran ni amanna yaani. Maaltu du'aa ka'a jettee amantame ati? Maaltu du'aa ka'a? Qaama du'aa ka'a moo maaltu du'aa ka'a guyyaa qiyaamaa? Nafseen bakka jirtu qaamatti deebitee namni qaama muluudhaan ka'ee bakka silaa warsiitti arga jechuudha. Goobas si cabaa barbaachisa. Peenteen gara dhabdee jirti gara itti gortuu dhabdee peenteen kun amma du'aa ka'uun hin jiru jette. Maaliif jenna? Auzu billah. Akkasin dhamaase kanatti nun dhamaasin rabbiin auzu billahi mina sheetaan rajim. Akkamiin namni du'aa ka'uun hin jiru jedha yaa jamaa. Afaan guuttatee sanuu. Ijoollee akkana dhamaasanii ijoollee bari sababa muslima mormina jechuu qofaafi bari. Maaliif akkana godhan beektanis muslima mormina jechuu qofaafi du'aa ka'uun hin jiru jedhanii. Erga sen ijoolleen dhuftee du'aa ka'uun hin jiru nuun jetti. A'uudhu billah. Eega du'aa ka'uun hin jiraannes maaliif amantii qabna jettanii dubbattan? Amantiin kiristaanaa maali dharee? Yahudotaan saduuqotaan maal garaagarummaa qabdan? Saduuqonni illee du'aa ka'uun hin jiru jedhanii maal garaagarummaa qabdan saduuqota wajjin? Warra Yesuus hin ajjeefne wajjin. Ayyee mee kennaa ta'etu tun jirta ta mallayyoo ofirraa qabdu ta koofiyyaa ofirra baattee jirtuun. Jira. Okay. Du'aa ka'uun jiramu hin jiru jettee amantaati. Du'aa ka'uun ni jira malee guyyaa qiyaamatti. Laa sin gaafanne ati muslimaami? Ani Musliima. Nayaamna nama. Laa ta koofiyyaa qabdu ta ofirratti qabdee jirtu tana gurraattii tana baana. Kennaa tasfaayee jirta? Meeqa fi kootti fufuu dhiifam. Eeyywa tana deebisiite itti fufi. Du'aa ka'uun jiramu hin jiru dafiitti natti himi. Yalla. Gaafii tokko isin gaafadha. Gaafii takkan gaafatu tana dubbattu malee du'aa ka'uun jiramu hin jiru akka amantii peenteetti. Yalla. Isa me bira darbine. Waan bira darbine. Biran dabarru tana wanni guddaan bakka kana jirti. Du'aa ka'uun jiramu hin jiru. Gabaabsi. No ani darbee jira. In dabartu an dabreen hin jirtu wanni akkasiidhaan jirtu. Du'aa ka'uun jiramu hin jiru. Carraa nama biraatti kenna. Carraa nama tokkoof ullaadhu itti dubbadhu yalla. Du'aa ka'uun jiramu hin jiru. Otoo dhiistanii wayya. Du'aa ka'uun jiramu hin jiru yaa mucaa namaa. Gaafii isin gaafadhaa. Gaafii takkan gaafatu tana dubbattu malee du'aa ka'uun jiramu hin jiru. Abu Muaz, assalamu alaikum. Abu Muaz illeen kanuma si gaafataati. Abu Muaz natti laafa jetteeti wannan jedhin. Nafsa ishee. Mee isinum
Abu Mas me Mee dara mali isinitti fuudhame Abu Mas wajaa gaafin jedhuma. isin gaafadhaa deebisa. السلام عليكم استاذ كم تكيسانو كادوتيني نجرتي جاي من كان نما ناس كم جرتن اجا جالان نو ديبس مال غوت Jira. جالا واني ده Haa ta'u جالان mormuu jammarree. اوكي واني جل واني Gaafin انو isin gaafachuu barbaade. وان جل نما بقتني قبدا ماتي تكيسا اتني دوتا من دوتو غنا Nan du'e. كافمتي فردي فلا واقيو ان دابتا دوتني امانتا كاو Maatiin naman. مالتو كافم Jechuun amma fakkeenyaaf namni tokko yeroo du'e firdiin isaatti faradamuudhaaf ka'ee fuula waaqaa maaltu kaa jechuun maaltu kaa dhaabbachuu ni danda'ama. namaan gas oke fakkeenyaaf namaan darrafu jira kee hirriiba irraa yoo jedhan hirriiba akka ammoo nama santu kaa rafu jira nama akka oke namni kun atiin tuni duutee kaafamtaame jechuun yeroo duutu foon kee biyyetti afurri kee gara waaqaa wayi biyyee keessa dhaqa afurri gara waaqaa samiidhaami miti maaltu Foon keenya biyyee dhaqaa lubbuun keenya immoo karaa waaqayyoo dhaqa. Kanaadha kan wal lolaa turre jechuudha. maaltu kaafama jedhe Maaltu kaafama? Fakkeenyaaf yeroo ati duute sumarraa yan ka'a namni du'a hin oodu miti kun abaarsa toon taane. yeroo du'a jechuun qaamni Rabbii kee bir rabbiin keessan lubbuu keessan rabbi keenyaaf keessan hin jiru lubbuu keessanitti kaasee firdii yeroo firdii rabbi keessan fuuldura dhaabbatu. foon biyyee keessa makame san inni ka'ami hin deebi'ami. Amma isa maaliif waliinata karra gaafin laa jechuun walumaa waan wangeelli waan qoraan jiru darbinee jira. No, maal bira dabara kamas biran darbine anuun maal dhaggeeffachuun ture karaaraan deemuu ture jaalaan waan jedhe amma amante duuteen kaafamtaa miti Nam kaafamee. in kaama amma fakkeenyaaf abu mu'aaz boqotee yeroo jedhan maaltu boqote mee du'a jechuun akkinti beekoni qaamni kun foon narra jiru kunii fi hafuurri na keessa jiru lubbuun na keessa jiru yeroo adda baatee hafuurri gara waaqaa biyya gartee adda ba'ee du'aa jedhama akkasuma amantaa. Ka lubbuu keessan rabbii bira deema foon immoo keessa deema. Goobas kaafamiinsaa gaafa kaafamu du'aan gaafa kaafamu foonii fi hafuurri san walitti deebi'ee kaafamaami. Isa rabbiitu waaqatu beekas. Ani waan hin du'ee argee jiru. In kaafamaami ofii hin fuula. No gaafa akkasii nan gaafatina. Jedhe du'a. Amma gaafin isin gaafa naa deebisaa. Nagaamu. Networkii xiyyeema maali? Dhagaamamma. Waan jedhe du'a. Kennaa maal jette? Amma la gaafin isin gaafadhaa naa deebisaa isa kana bira darbaa. Bar namaaf nurraa gabaabsika duutee kaafamu ni amantuu jenne jaalan maa jechuun waanuma sakandii lamaa ta'a hin amanu niin amanaa. Ilaala akkanumaan iyyaanu jina akkanumaan iyyaanu dhiisaa. Okay ayyee iyyaale nageetti bas deem. Bira darbaa. Deem bakka eegan barbaan maala sii goota ree akka bira dhaqii deebiste amansiise bara ustaada jettee bara. Waan rakkiste. Amansiiftanii eeyyuu xiqqoo si amantii deebistanii dura Yahudaa turte. Waan jettee deddeebite akka duraa sanaa. Karaa biraa karaa mangadii biraatiin itti dhufne xariiqa biraatiin. Deeqa jettee bar. Akkasii maal godhadhee giddii fudhachiisuudha isa. Akkamitti du'aa ka'uun hin jiru jedhee namni dubbate isa rabbii. Akkami kiristaana keessaa wangeela qabattee deemtiu.
Yesu du'a warri du'an gara garte in kaafamuu jedha. Warri kaan dhufan gara samiitti tolfuun dhufeen nu fudhataa jedhanii miti akkoolee siiti abbaa isii ta'u isaa in fudhatamu fudhatu. Maatii isa keessa warra boqotee jiru. Du'aa kaafamutti yoo namanne akkamitti Yahudota ammal garaagarummaa qabdisi? Hin qabdu yaa. Warmitu waan kiristaanaa ta'e jechuun qabdu amantii biraa fiqirizimii illee hin beeku du'atti yoo amante. Numa jechuun wanta jechuu qabdi. Fiqirizimiin sunu maali yoo nu keessa ruuhin baate amma kabiraa keessa seentii jedhee amana. Sanumallee osoo goote waan tokko. Warruma fuudhaa fi heerumaa kana du'allee duunu warri jiru sunu jira ganaa nuti hin duunu akkasuma. Warruma fuudhaa fi heerumaa kana isaan rakkise. Warruma fuudhaa fi heerumaa kana isaan rakkise. Eega wasaka waan cubbuu waan yellaase waan fokkottu ta'e waaqayyoon Aadamii fi Heewaan maaliif jedhee achi edan san keessatti walitti fida. Maal godhan achi keessaa dhiiraa fi dubartiin? Maal godhatu? Jannata dubartiif dhiirri keessa hin jirre dura maaluma ka walitti hin heerumin waliin fuudhin gammachuma maaltu jira sa akkam godhan maal ta'anii akka urunguudha moo sa quddus jedhaa ooltan nuun jettii bar. Jannata kana ni yaamte gurbaa tokko eeggadda dhageeffadde miliyoontu maxxansee jira jallisaniituma jedhe. Kulkulluu jedhaati oola jedhe. Maal urunguudha moo nuti isaa gurgurruu jedhaatiin oolu. Gurgurruu baraartee olii garra haa gootee dhuftee waan dubbatti bakkuma takka ta'e akkana jechaan ooltu taate. Qilleenxootaan har'a caalee jechuu yeroo akkas taate. Maa simbirree mataa deekaa yookaan urunguu bakka teessan kaan osolee fi urunguu beeytaniisa. Osoleen kun meettee teessu. Achiin sochootu bakka sanii. Waan biraan dubbatan wanta koolitti haasawwan hin jirtu. Waaqayyo maal isaanii qopheesse. Jannanni kenna ammoo alhamdulillah alaa sururin mutaqaabiliin jedha rabbi. Anaa wajjin jannata keessatti daadhii waliin dhuydha anaa wajjin. Yesuus hafuura. Qaaman qabu akkamitti dhuga namni qaamni hafuura ta'e maal dhuga akkamitti dhuga? Maal dhuga? Yoo qaaman qabaatiin akkamitti dhugan dura? Na dhibee bara. Teessoo 12 irra teessanii ilmaan Israa'el 12 jidduutti firdiin gootanii teessoo irra kan taa'u qilleensa ta'a hafuurri akkamitti taakibillee waan teessoo. Ajaa'iba wallahi laziim. Wayi wangeela. Ajaa'iba wallahi. Kana godhe wallahi laziim. Meetti yaada jedhan yaada. Kennaan Yesuusuu diddee maal jette kennaan? Ayyee diidoo kana dubbisaamee yoo wanna jedhe. Inni dabar diidoon. Indida maqaan isaatu diidoodha indida. Diidoo. Abbomoo azimaa maqaana balleessita maali yoomsi jala dide walii haasofnee irraami. Indidda deebisuu hin jedhee bar indidda hin deebistu. Lakkin deebisa waan deebisuun irra barbaachisuun deebisa. Kennaa tana waa gaafa dheedhaatiin ture waa umaas kennaa shawaa. Dubbadhu. Kennaa shawaa. Mee diidoo dhiifama isin si dursiti. Kennaa shawaa dubbadhu ayyee. Gaafin kiyya ustaazi ani musliima maatiin kiyya musliima miti. Gaafa maatii kiyya biratti gale biyya lafaarraa gamuun jiraannu miti gaafa biyya lafaarraa godaannu irreen hin beenu. Gaafan du'ee jedhe silaasaan musliima miti musliimni takka hin jiru yoo bataskaana sanitti nageechanii qeessi sanarraa iyyisiisanii musliimatti deemuu nan danda'a kiristaanatti. Gaafa duute moo erga duuteen booda maal qeessi iyyisiisanii paasterii iyyisiisanii homaan rakkisu haga duutuuf danda'eet haga duutuuf danda'e eega duuteen booda rabbitu beeka sanniis yaaddeen saniif. Aguma duutu qofa islaamummaa qabadhu rabbi kan kee gabbari salaati soomi waan barbaade dalage achi boodaan qeessi iyyisiisanii waraabessa iyyisiisanii leenca iyyisiisanii uumamaas waan si miidhuun qabu. Si awwaaluu baatan. Inshallah rabbi jedhe hagati duutuuf yookaan mantiqaan sun kaa'ammaati musliimii keessa hin jiru jettu yoo rabbi jedhe islaamummaa qabatte si eeguu dandeessi islaamummaa keessa babal'ate nuti illee jirra. Ijoollee musliimaalee jiranii inshallah islaamaan babal'ataa deemuun nama tokko warra nama lama ta'a nama sadi ta'a akkasuma deemtanii rabbiin si haa laafisu abshir. Ayyee galatoon. Aya. Diidoo. Yaa obboleessa. Jirtu. Jirta.
Akkamati. Bakka dalagaa jira beektaati. Oh, Hojii fixatteeti. I don't have OG. I called sick today, bro. Hojiin hin dhaynerra. Hojiin dhandhe. Jabaan. Dalagadhu. Eenyu dalagadhu siin jedheeti? Eentu dalagadhu siin jedhe? Yaarsarraa ayibilaa jedhamu. Ajaja. Maal dalagadhaa jedhe maal fa'a? Maal dalagadhaa jedhe? Waan ittiin jiraatu kaa hundumaa. Hundumaa. Okay, ayyee deemati.